كتاب 40 حديث رفافا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. جلقبا هيكا إسا هيكني التانسيني أمو توكو توكو إساتين إبسا دبلتها بل إساتين وجيني لألا. الحديث حديث الرابع أفرفا. أنا أبي عبد الرحمن أبا عبد الرحمن إرى أديفمي. أبا عبد الرحمن كن إنيو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود جدميك بيكمو رضي الله عنه، الله نسر هجالة قال جدي حدثنا نوف أديس رسول الله إرجمان الله لا صلى الله عليه وسلم، وهو إني الصادق أغاد بطادا المصدوق كان أغاني تمامودا. Ergamaan Allahi kun nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam as-saadiqu ofii isaaniiti osoo nabiyyiyyuu hin ta'in dura nama dhugaa dubbatudha. Al-masduuqu ka dhugaan rabbiin biraa itti himamuudha. Wanti rabbiin biraa itti himamu sun kijibaa miti, dhugaadha jechuudha. Inna ahadakum tokkoo keessanii yujmacu walitti qabama khalquhu uumaan isaa fi baxni ummihi garaa haadha isaa keessatti. Baxni jechuun garaa, ummihi haadha isaa. 40 afurtama yawman guyyaa nutfatan nutfaa haala ni ta'in. Nutfaa jechuun cophaa isparmiin dhiiraatii fi eegiin yookaan anqaaquun dubartiidhaan walitti makameetiin cophasaniitiin jedhama. Guyyaa 40 garaa haadhaa isaa keessatti nutfaa haala ta'een walitti qabama. Thumma yakuunu ergasii ni ta'a alaqatan alaqaa ta'a. Alaqaa jechuun dhiiga ititaa jechuudha. مثل ذلك أكمسن. ثم يكون أكمسن كجدو كون إيكان إسا رتي كلام أبا إن شاء الله سره بتو قبدني مرساتان رتي سني في بسا. ثم يكون إرجسي نتا مضغة مضغة جتون فون حاجة كتافوني وهي حاجة كتاتا يكان على إنشاوي تفتأو أكستا. مثل ذلك أكمسن. ثم يرسل إرجسي ني إرجما. ثم يتون إرجسي يجو يرسلني إرجما. رواية بروكيساتي إليه جدا جما إساتي كتاب لكيسان اللي أكزيتو دندا. ثم يرسلني إرجما إليه جما إساتي الملك ملائكان ملائكة سإرجما فينفخ ني أفوفا فيه إساكيساتي الروح روحي أفوفا ويؤمر ني أججما بأربع كلمات. 4 كلمات جيتشوتا أفور تأججما. ربي سبحانه وتعالى وأفورين إسا أججيتين إسا إرغا مالدان بكتب رزقي إسا برسي جيتشادان. بكتب برسي جيتشادان جيتشو برسودان. رزقي إسا وأجله أجل إسا اللي برسي جدمان. وعمله دلقا إسا اللي برسي جدمان. وشقي أو سعيدون milkaaya moo honga'a, nama milkaahu moo nama hongahu jedhameellee afraffaa irratti wanta kanaan ergamaa jechuudha. Fawallahi alladhi jedha riwaayaa biroo keessatti fawalladhi isaa laa ilaaha rabbiin hin jirre yookaan ilaahiin hin jirre ghayruhu isa malee. Isaa rabbiin yookaan ilaahiin gabbaramaan isa malee hin jirreen kakadhee jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum tokkoon keessan la ya'malu ni dalaga bi'amali dalagaa ahli aljannati warra aljannati jannata hatta maa yakuunu hanga hin taanetti baynahu jidduu isaatii fi wa baynahaa jidduu jannata saniitti illaa dhiraa'un dhiheenya keessatti wanti haga ciqilee ta'u. Waa haga ciqileedha yoo akkana lakka'an jechuun waan baay'ee xiqqoodha, seentimeetiroota xiqqoodha. hagas hin taane takkatti dalagaa wayii dalagaa. Fayasbiqu alayhi isarratti injifata yookaan isarratti dursa alkitaabu kitaabni wanti dura barreeffame sun isarratti dursa. Fayacmalu ni dalagaa bi'amali dalagaa ahli warra annaari ibiddaa dalagaa warra ibiddaa dalageetiin fayadkhuluhaa isii seena. Wa inna ahadakum tokkoon keessani la ya'malu ni dalagaa bi'amali dalagaa أهل النار والرئبدا حتى ما يكون حنق هنتاني تكت بينه جدو إساتي في جدو نمجساني في وبينها جدو إبدا سانيتي
illaa dhiraacun ciqileen takka malee dhiheenya keessatti hagas fayasbiqu ni dursa yookaan ni injifata alayhi isarratti namicha kanarra ni injifata ni dursaani maaltu dursaani alkitaabu kitaabni dura barreeffame yookaan barreeffamni dura barreeffame sun namicha kanarra dursee fayacmalu ni dalaga namichi bicamali dalagaa ahli naari ahli ljannati warra jannataa dalagaa fayadkhuluhaa isii seenaa jedhani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam rawaahu isa odeesse hadiisa kana al-Bukhaariyyu imaam Bukaarii fi wa muslimuun imaamu muslim hadiisa kana ibsa isaa xiqqoo waan dhibu qabaa sirri hubatu waan qabdanidha tokko isaaniitiin waan kitaabota irraa dubbiseetiin hubadhe isiniif himuudhaaf yaala jalqaba hadiisa kanarratti abbaa Abdirrahmaan jedheetiin eegale abbaa Abdirrahmaan jechuun abbaa ebaluu jedhameetiin ka barreeffamu maqaan akkaataa sadii qaba isiniin jedheetiin kutaa dabre keessatti isin barsiisee ture tokko ismii waan jedhamu maqama jechuu fakkeenya Abdurrahmaan Abdulkariim Khaalid Ahmad Faaximaa minaamin ka jedhu kana kuni ismii jedhama yookaan maqaa jechuu ittaansee laqaba waan jedhamu jira laqaba jechuun waan faaruu akeeku yookaan waan arraba akeeku fakkeenya faaruuf jedheetiin namni maal namaan jedha jechoota faaruudhaa jechoota jaalalaaf namaan jedhan fakkeenya jombaa kiyya minaamin jedhaniitiin jechoota jaalalaaf namaan jedhan hin jiraame jechoota akkasii sun laqaba jedhama ittaanee kuniyaadha kuniyaa jechuun maalii abbaa ebaluu ka jedhamudha kuni abbaa Abdirrahmaan ka jedhu kuniyaadha qabadha Abdullah ibn Mas'uudi sahaabota nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gurguddaa keessaa isa tokkodha sahaabota nabiyyi sallallahu alaihi wasallam namni qur'aana ghaddan xariyyan qulqulluu akka rabbiin biraa dhufe sanitti namni qabataniitiin baratuu barbaadan Abdullah ibn Mas'uud ibni ummiin irraa baradhaa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadiisa naannoo hadiisa 700 fa'a odeessee jedhan ulamaa'iin sahaabota keessaa sahaabota gurguddaa sahaabota sadarkaan isaanii ol siqeef keessaa isa tokkodha maal jedhee eegalee ergamaan rabbii dhuga dubbataan dhuga oomfamaan waan kana nu odeessanii jedhe maaliif jecha tanaan eegalee laata maaliif kallattimaan ergamaan rabbii akkana jedhan jedhee eegaluu dhabe wanti inni akkas jedhaa jiruuf dubbii inni himaa jiru kun dubbii cimaadha anatu ofirraa fuudhe hin se'inaa ergamaa rabbii irraa fuudhe jedheetiin ergamaan rabbii ammoo jecha kana dhugamaan rabbiin biraa fidanii jedheetiin nuuf himuu barbaade akka nuti hin shakkineef yaada kanaan eegalee jechuu achi booda maal jedhee inna ahadakum yujma'u khalquhu tokko keessan uumamni isaa gara haadhaa isaa keessatti walitti qabamaa jedhe guyyaa 40 haala inni nutfaa ta'een hadiisa birootiin Abdullah ibn Mas'uud radiyallahu ta'ala anhu maal jedhee dubbataa Ali ibn Mas'uudin qaala inna nutfaan jedhani nutfaan spermii fi hanqaaquun dubartii akkana walitti makamee onni jedhu kuni idhaa waqa'at fi rahima keessa yookaan gadaamessa keessa yoo buute beeka yaa'u adeemsa silaa osoo takka takkaani waan saayinsiin illee dubbatuu fi amantiin dubbatu waan dhugaa jirtu walii osoo ol qabsisnee dubbanne sa'aatii dheerataan malee silaa wanti kun ibsa guddaa barbaada maal jedhaa abbaan manaatii fi haati manaa sekshuwal intercourse yookaan walquunnamtii saalaa yoo geggeessan walitti makama sanyiin dhiiraatii fi sanyiin dubartii guyyoota muraasa booda erga walitti makamee maal jedhe booda erga isaan rahima keessa yookaan gadaamessa keessa bu'an booda aarat fi kulli sha'ariin wa zufriin iddoo rifeensaa hunda iddoo qeensaa hunda iddoo mara keessa facaatii jedhanii wanti amma bishaan amma ilmi namaa irraa uumamu kun fatamkutu 40 yooman guyyaa 40 akkasitti turtii thumma tanhadiru fi rahimi ergasii gara gadaamessaatti gadi cobxi fatakuunu alaqatan maal taateetiin deebiti alaqaa taatee deebiti alaqaa jechuun marsaa ittaan irratti dhiiga itti taka jennu sanii fadhaalika jam'uhaa jam'iin amma hadiisa kana keessa dubbate walitti qabamiinsi sun kanaa jedhan ulfa wanti jedhamu wanti gadaamessa keessatti ilma namaa ta'eetiin ka booddee argamu kun sadarkaa yookaan xawrii meeqa keessa dabra axwaara 4 keessa dabra axwaarri 3 walitti aanaadha yookaan sadarkaan 3 walitti aanaadha sadarkaan tokko ammoo adda jira jechuu sadarkaan 3 walitti aanaa ta'an kunniin yoom keessatti argamanii guyyoota 42 keessatti guyyaan inni fudhatu meeqa guyyoota 42 fudhata sirriitu hubadhaa waan kana akkamitti jennaan hiikaa jecha misla dhaalika jedhu kanarratti ulamaa'iin akkaataa lamaan hiikan jalqaba isiniif dubbadhee ture misla dhaalika ka jedhu kana ulamaa'iin akkaataa lamaan hiikan akkaataan tokko akkamii
Jalqaba erga walqunnamtii saalaa geggeeffamee wanti raawwatame booda 40 jalqabaa keessatti nutfaadhaan tura. Spermiimaa fi eegiin yookaan hanqaa'uun dhalaa kun walitti makameetiin akkasitti tura. 40 lammaffaa irratti alaqaa ta'a, dhiiga itiitaa ta'a. Guyyaa meeqa ta'e? 80 ta'e. Ergas ammoo 40 sadaffaa irratti yookaan guyyaa 120 irratti ammoo maal ta'a? Mudghaa yookaan kutaa foonii hanga alanshaaf tolu ta'a. Guyyaa 120 booda 40 sadaffaa yookaan guyyaa 120 booda maleekaan itti ergamee ruuhiin itti afuufamee wanti irra barreeffamullee irratti barreeffama jechuudha jedhanii hiikan ulamaa'iin gariin. Kana caalaa garuu jechi sirrii ta'e kamii? Jecha lammataa kana. Jechi lammataa maaliidha? Jalqaba 40 jalqabaa irratti nutfaa ta'ee tura. Erga 40 jalqabaa irratti nutfaa ta'ee ture booda thumma yakuunu ergasii ni ta'a alaqatan alaqaa ta'a misla dhaalika akkuma nutfaan haala bareedaadhaan tolfamee osoo wanti tokko hin badin haala bareedaadhaan nutfaa ta'e san kunillee haaluma gaariidhaan maal ta'a? Alaqaa ta'a jechuudha. Yoom? Guyyaa 41ffatti. Thumma yakuunu ergasii ni ta'a mudghatan mudgaa ta'a hanga kutaa foonii haga alanshuudhaaf ta'uu kutaa foonii wahii ta'a. Misla dhaalika akkuma alaqaan haala bareedaadhaan nutfaanillee haala bareedaadhaan ta'e san kunis akkas ta'a. Guyyaa meeqaffaa irratti? 42ffaa irratti. Hiikaa kana maaltu qajeelchaa maaltu akeekaa jennaan waa hedduudha jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa saayinsiin ammayyaallee kana agarsiisaa jedhan. Saayinsiin ammaallee wanti amma qabatamaan lafarra jirullee isa kana jedhan. Ittaan suudhaan hadiisaa imaamu muslim odeessan imaamu muslim kitaaba isaanii sahiha muslim jedhameetiin ka beekamu keessatti hadiisa 2645 irratti maal jedhaniitiin odeessanii imaamu muslim idhaa marra bin nutfati nutfatti yoo dhufe 42 leeylatan guyyaan 42 yoo dhufe xiinxallamee hadiisa kana nutfatti guyyaan 42 yoo dhufe ba'atha Allahu ilayhaa malakan rabbiin maleekaa itti ergaa jedhan. Maleekaa itti ergame kun maal godha? Fasawwarahaa suuraa itti godha yookaan boca itti godha. Wa khalaqa sam'ahaa wa basarahaa dhageettiillee argaallee jilli yookaan gogaallee lahmi yookaan foonillee wa cizaamahaa lafee isiillee itti godhaa jedhan. Thumma qaala yaa rabbi adhakaruun am unthaa dhiira moo dubartii? Fayaqdii rabbuka maa sha'a. Dhiira moo dubartii haa ta'u jennaan rabbii waan fedhe murteessaa achi booda waan rabbi murteessisan santu ta'a. Wayaktubul malaku maleekaan ergasii ni barreessa. Thumma yaquulu yaa rabbi ajaluhu ajala isaa jedha fayaquulu rabbuka maa sha'a wayaktubul malaku thumma yaquulu yaa rabbi rizquhu haala saniin itti fufaa jechuu. Hundattuu hadiisa kanarraa wanti hubannu 40 jalqabaa keessatti wantoonni kun ta'a jechuudha. Body structure kana yookaan bifa namaa kana ka godhatu yoomitti guyyoota 40 jalqabaa irratti jechuudha. Asii wanti hubatuu qabnu ilmi namaa boca namaa ka qabatu wanti amma uumamu kun boca namaa qabateetiin ka taa'u yoom keessatti jechuudha? Torbee 6 keessatti. Torbee 6 keessatti boca namaa godhata jechuudha. Namoonni barnoota fayyaa baratan ijoolleen barnoota fayyaa baratan waan kana ni beektan jedheetiin yaada waan ibsa dabalataatiif isinillee inshaallah waan kana sirri dubbisaatiin xiinxallame. اتفق العلماء على أن نفخ الروح يكون بعد نفكي الروح يوكان روحي نمو كأفو فمو يومي جنان قياد إبا توقف ديقدام بودا قياد إبا في ديقدام بودا روحي نفو فما وانتون نبيرو أمو كتاو يومي afurtamman jalqabaa keessatti jechuudha. Guyyoota haga 42 keessatti wantoonni kunniin xumurama. Wanti kun waan ragga'eetiin lafa jiruudha jechuudha. Ilmi namaa maaliif dalagaa dalagaree? Erga wanti hunduu garaa haadha isaa keessatti irra akka barreeffamee jiru ta'e har'a maaliif dalagaadhaaf xaararee? Jettaniitiin gaafii garaagaraa gaafatu dandeessan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu miine ilma namaa hin miidhu. وما ربك بظلام للعبيد أني قبروتك يهميدو جل ربين أميني دلقا غاري وصونو تدلقنو ربين كاي بدانو رتد بريسيتين بدانو سينسيسو دبين مالي لا يوكا جتان تاي حديث بيرو حديث صحيحيني إمام بخاري في مسلم وديسان كيساتي نبي صلى الله عليه وسلم مال جاني يبتاني إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار نمني توقو جلاني حديث ما كان يروي بسمال جراني دلقا ور جنتا دلقا جران أكمت جنان فيما يبدو للناس أكنا ما مؤلتوتي والله نما جايبة إمام ابن رجب شرح كتاب كان رتي
yoo dubbatan maal jedhanii ishaaratun ilaa anna baaxina al-amri yakuunu bikhilaafi dhaalika. Keessi isaa ila akka namaa mul'atu dalagaa warra jannataa dalagaa malee namichi dalagaa warra jannataatiitti hin jiru. Yeroo masjiida dhaqu hin salaata. Garuu yeroo galoo maal godhaa? Waan rabbi jibbu dalagaa. Waan haraama garaagaraa dalagaa. Wallahi namoonni akkasii of haa eeggannu. Katmiin keenna kan baduuf sababa keessi keenna baduufi jechuudha. Dhoksatti waan rabbi jibbu dalagaa. Sababa saniif jecha maal ta'ee warra ibiddaa ta'ee jechuudha. Namichi warra ibiddaa osoo dalagu booddee warra jannataa ta'e sunoo akka namaa mul'atutti warra waan dalagaa warra ibiddaa dalagaa jira malee keessi namichaa qulqulluudha. Keessi isaa gaariidha. Karaa jannataa barbaada. Rabbiin illee karaa inni barbaadu san isaa kennee jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa? Gubbaan keennallee dalagaan keenna ka zaahiraatii fi ka keessaallee keessi keennaaf gubbaan keenna walitti galuu qaba. Yoo nama gowwoomsuudhaaf rabbiin gowwoomsuudhaaf ka yaallu ta'e dala warra ibiddaarraa ta'uu dandeenya jechuudha. Eeggatuu qabna. Jechi gara xumuraarra jiru kuni jecha nabiyyiiti moo jecha Abdallaa ibn Mas'uudii ka jedhu irratti hunduu jecha nabiyyiiti jedhani. Jalqaba kaasee hanga xumuraa jecha nabiyyiiti. Gariin ulamaa'ii mudraja warri jedhanillee ni jiru garuu jecha nabiyyiiti. Jalqaba kaasee hanga xumuraa. Waan isiniif hin garin inshallah koomentii irratti gaafachuu dandeessanii barnootni hadiisa arba'ina inni afraffaan kana fakkaata. Rabbiin nama hubatu nu haa taasisu, nama beekumsa dabalatu rabbiin nu haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.